dubbii waaqayyoodhaa wal wajjin kan itti fufnee ilaallu ta'a. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa, eebba isaa, araara isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Waaqayyo nu faana jira, harki waaqayyoo nu faana jira. Kanaaf waaqayyo isa nu gidduu jiru dinqisiifachaa eebbisaas ni kadhanna. Eegga sagalee waaqayyoo dhageenyeen booda jechuu kooti. Gooftaan koo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Amma kallattiidhumaan gara dubbii waaqayyo isa qulqulluutti wal wajjin darbina. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wangeela isa qulqulluu Luqaas caafe Luqaas boqonnaa 19 jalqabee kan jiru walii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akka jedha sagalee waaqayyoodhaa. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 5 akka jedha. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee, yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i, har'a mana kee oluun naaf ta'awoo jedheeni. Zakkiyoosis dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate jedha. 5:6 dubbisa 5 dubbisa jedhee ergaan gabaabsee dubbachuu barbaadu isatti arguu hawwitetu si argata jedheen gabaabsee dubbadha. Ofirratti labsa. Isan arguu hawwitu na argata jedha. Dabaladhaa. Isan arguu hawwitu na argata jedha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin isiniif ta'a. Waaqayyo isiniif godha. Hafuurri waaqayyo isin gargaara. Humni waaqayyo isin gargaara. Hallelujaa. Iddoo kanatti Zakkiyoos wanti inni arguu hawwe Yesuusidha. Yesuus immoo akkasumaan laphee namaa keessaa iddoo argatu. Yoo jireenya namootaa keessatti iddoo mo'ichaa yookaas iddoo injifatu yoo qabaate laphee namaa keessaa Yesuus nama jechisiisa malee yoo lapheen namaa isaaf bitamne Yesuus nama jechisiisu. Maaliif maqaansaa jireenya namaa keessaa dagatamaa irraanfatamaa deema. Namichi kun garuu Yesuusin arguudhaaf laphee isaa keessaa onnee isaa keessaa garmalee waan ka'eef dhaqeetu namoonni baay'ee waan ta'aniif Yesuusin arguu akka hin dandeenye beekeera. Kanaaf iyyuu Qilinxootti yoon ol ba'een arga jedhee Qilinxoo sana yaabe. Kana jechuun walumaa galatti murteessuu isaa dhibbaa dhibbatti jireenya isaa dhibbaa dhibbatti Yesuusin arguudhaaf murteessuu isaa nutti argisiisa jechuudha. Firoota koo Yesuusin arguudhaaf warri murteessan har'ayyuu ol ka'anii gadi bu'anii Yesuusin argatu. Ol ka'anii gadi bu'anii Yesuusin argatu. Eeyyee maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isiniif galadhee yaada. Kana jechuun maal jechuudha? Ol ka'anii gadi bu'anii jechuun gadi bu'iinsas qaba, ol ka'iinsas qaba jechuudha. Waaqayyo keenyaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Waan baay'ee qaba jechuudha. Maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waan baay'ee qaba. Ol ka'iinsas gadi bu'iinsas qaba. Eeyyee akkasidha jechuudha. Waaqayyo keessatti wanti hundumtiyyuu jira. Waaqayyo keessatti wanti hundumtiyyuu sirriidha. Waaqayyo jireenya keenyaaf, karaa keenyaaf, bara keenyaaf mo'icha laateera. Injifannoos nu kenneera. Waaqayyo hafuura isaatiin nu eebbiseera. Ayyaana isaatiin nu duukaa dhaabateera. Jabaachuun immoo nurraa eegama. Yaada waaqayyoo dhaggeeffachuun immoo nurraa eegama. Waaqayyo karaan isaa mo'icha laata. Daandiin isaa mo'icha laata. Jireenyi nuti jiraannu waaqayyo keessatti. Jireenyi nuti jiraannu hafuura waaqayyo keessatti. Haleluuyaa. Madaalamaadha jechuudha. Zakkiyoos laphee isaa keessaa, sammuu isaa keessaa, jireenya isaa guutummaatti kan dhaga'amu Yesuusidha ture. Qabeenya qaba namichi kun. Akka nama tokkootti jireenya waan itti gaggeeffatuuf immoo irraa hafaa badhaadhaa akka ta'e dubbata macaafni qulqulluun. Garuu Yesuus akkam akka ta'e baruudhuma barbaade. Har'a namni Yesuus Kiristoosin baruudhaaf, beekuudhaaf, eeyyee argachuudhaafis hubateedhuma Yesuus eenyu akka ta'e baruudhaafis namni murteeffatee garaa isaa guutuu of kennu. Yesuus Kiristoos isa namni murteeffate gararraatti murteeffatee ijoollee isaa wajjin ta'a. Har'a jedheen mana kee oluun naaf taatteen jedhe. Inni garuu bakkeedhumatti hin arga jedhe. Malee mana isaatti dhuguma hin argate eeyyaanne. Yesuus garuu mana isaatti seene. Har'a waa tokkoon isinitti hima. Isin Yesuusin waanuma xiqqootti naa mul'adhu si arguma barbaada yeroo isin jettan Yesuus mana kee hin jira nuun jedha.
Yesuus wajjin jira nuun jedha. Mana kee jireenya kee dhuunfadheen jira lafa jirtuun jira nuun jedha. Haleluuyaa. Dafii gadi bu'ii ittiin jedhe. Har'ayyuu haala jirtan irraa gadi bu'aa Yesuusin arguudhaaf. Wanta isin arguu hawwitan erga ta'e Yesuus. Waan isin arguu hawwitan erga ta'e waan isin Waaqa irratti barbaadan sun. Lafa jirtanii haala jirtan keessaa kadhannaadhaan gadi of deebisuudhaan yaada Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan jireenya Waaqayyo barbaadu jiraachuudhaan yeeyyee waan seexanni ol isin qabaa jiru sana hundumaa jalaa miliqaati gadi of buusaa. Gadi bu'anii dhaqee Yesuusin argan waan ta'eef. Kanaafi mana kee oduunaa haleluuyaa. Egaa gungumtuun hin dhibdu. Warri gunguman hin dhibani. Keessummaadhaaf mana nama cubbamaa kanaa dhaqee jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gungumani. Sababiin isaa namni qaraxa fuudhu akka cubbamaatti ilaalama Israa'el keessatti waan ta'eef. Baay'ee balaaleffatu waan ta'eef. Egaa waatti maka jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Mana nama cubbamaa ittiin jedhani. Yesuus immoo cubbuu ofiisaa cubbuun qabu akkasuma kana nama cubbuu qaba jedhamee yaadameef immoo dhufe. Egaa mana nama cubbamaa dhaquun amaluma Yesuus. Biyya lafaa ishee cubbuun guutte kana barbaachuudhaaf qulqulluu ta'e gara biyya lafaa dhufe waan ta'eef. Egaa inni cubbuun nama hundumaayyuu yakki nama hundumaayyuu badiisa ariifachiisaa namarratti waan fiduuf Yesuus garuu ariifachiisee jireenya nagaa qabu jireenya fayyinaa fide jechaadha. Waaqayyoo har'as anaaf isinii na gargaaru. Ayyaana isaas immoo nuuf habaa'isu. Nuyi karaa Yesuus Kiristoos mo'atoo akka taane karaa Yesuus Kiristoos fiixaan baafatoo akka taane dagachuun nurra hin jiraatu. Yesuus moo'icha keenyadha. Yesuus injifachiisaa keenyadha. Yesuus karaa hundumaa ayyaana isaa nuu baay'isee nu wajjin jira. Haleluuyaa. Afurri Waaqayyoo nu faana jira. Ayyaanni Waaqayyoo nu faana jira. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyotti guddaa gammadaa. Waaqayyotti guddaa boqochaa. Yerootti afura qulqulluudhaan namummaa keenyaa jireenya keenyas afura qulqulluudhaan ilaalaa. Yeroo itti fuula Waaqayyoo barbaaddannutti afurri nuni nu qulleessuudhaaf yeroo hundumaa keessa keenya jiru afurri Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos nu qulleessuudhaan nu keessa seene waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mana nama cubbamaa dhaquun Yesuus hin gungumsiisu ture. Hin galateeffachiisa ture. Jarri garuu isaaniif hin galle. Qulqulluutu mana nama cubbamaa dhaqe jechuun qulleessuudhaaf dhaqe. Xuraa'uudhaaf miti qulleessuudhaaf dhaqe. Sababiin isaa isaan humtiyyuu san xureessu. Namni isa xureessuu hin danda'u. Jechoonni arraba namaa arrabsoon isa arrabsan isa xureessuu hin danda'u. Inni qulqulleessaadha. Inni fayyisaadha. Inni araara gochuudhaaf jedhee biyya lafaa kana keessatti dhiifama fiduudhaaf jedhee jaalala isa Waaqarraa barsiisuudhaaf jedhee seexanni faallaa mootummaa Waaqayyoo barsiise jibba xuraa'ummaa jal'ina ajjeechaa isanni barsiise inni immoo diige jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mootummaa Waaqayyoo keessatti warri galan warra akkasiiti jedheeti araara isa Waaqayyoo biraa fide jechuudha. Egaa Yesuus dhaqeetu gaafanni mana isaatti simatamee jedhu Zakki'oos immoo yaa gooftaa jedhe walakkaa qabeenya kooti warra deeggaadhaaf nan kenna jedhe. Sababiin isaa Yesuustu maal ta'e hin seene manicha gammachuudhaan simate Yesuusiin. Kana malees eenyurraallee waan tokko giddisiisee fudheera yoon ta'eefi dachaa afuran baasaaf jedhe. Har'eedhe Yesuus fayyinni maatii kanaaf ta'eera jedhe. Namni kunis immoo ilma Abrahaamii jedhe. Ilmi namaa sabade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedhee jedha. Haleluuyaa. Isa bade fayyisuudhaaf isa bade barbaaduudhaaf dhufeera jedhee jedha. Arguu hawwee isanni dheebochaa ture. Guyyaa tokko murteessee qilixoo yaabee arguudhaaf isanni ol ba'e gadi bu'i jedheeti isanni arguudhaaf hawwaa ture. Akka isa argatu godhe maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Har'as ergaa kanan gabaabsee konkuluujiin yookiis immoo walitti qaba. Isatti arguu hawwitetu si argata. Yaada Waaqayyoo dhaggeeffadhu. Karaa Waaqayyootti cimi. Jireenya kee kan Waaqayyoo taasifadhu. Abdiin kee yeroo hundumaa kan Waaqayyoo siif haa ta'u. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa, eebba isaa, hafuura isaa yeroo hundumaayyuu
hundumaa keenyaaf iyyuu habaa'isu. Waaqayyo gooftaan maccaa eeggee jireenya keenyaaf, karaa keenyaaf, namummaa keenyaaf karaa kamiin iyyuu hafuurri qulqulluun akka jireenya keenya dhuunfatu yeroo hundumaa Waaqayyotti gammadaa isa ofirratti moosisuun keenya murteessaadha. Waaqayyoon galateeffannee kadhanna.